Hidhii daa'imman xixiqqoo goggoguun tatarsa'u kan jedhu ilaallarra. Daa'imman xixiqqoo keessumaa kanneen ji'a 3-4 gadii hidhiin isaanii akka suura irratti argitan kana gogee sarara uumee yoo taa'e kana maaltu fidaa? Furmaan immoo maali kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan Dr. Birraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoolleef Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa argadhaa jechuun barbaada. Mee jalqaba maaltu fidaa kan jedhu haa ilaallu. Hidhiin daa'immanii maaliif akkas ta'a kan jedhu maaltu akka fidu kan jalqabaa dhangala'aan qaama keessaa hir'achuudha yookaan daa'imni yeroo dihaayidireet ta'udha. Dhangala'aan sababa adda addaan qaama keessaa hir'achuu danda'a. Fakkeenyaaf haalli qilleensa naannoo daa'imni sun jiru ho'aa yoo ta'e daa'imni baay'ee yoo dafqee hir'achuu danda'a. Akkasumas immoo harma sirriitti xuuxaan jiru yoo ta'e aannan harma haadhaa aannan gahaa hin qabu yoo ta'e kanneen kun egaa daa'imni ol guurraa yookaan garaa kaasaa yoo qaba ta'e sababa adda addaan dhangala'aan qaama keessaa hir'ate kun dhufuu danda'a. Inni gad biroon yeroo wanti kun sababa dhangala'aan qaama keessaa hir'ate dhufu hidhiin isaanii yeroo dhangala'aan qaama keessaa hir'ate inni akkas ta'u dabalataan maaltu jira? Dhangala'aan irrateera waan ta'eef qaama keessaa iji isaanii keessa sasseenti. Fincaan ni xiqqaata. Qaaruun isaanii yookaan isheen fontaan irra keessaa sun gadi seenti. Hin beeksisa jechuudha. Akka daa'imni qaama isaa keessa dhangala'aan irratti mallattoo dabalataa ni jiru. Hidhii kana malee. Inni lammaffaan kan kana fidu karaa afaanii qilleensa fudhachuuf baasudha. A tendency to breathe via the mouth. Normaali yeroo baay'ee nuti karaa funyaanii kan nuti qilleensa fudhannee baasnu yoommoo sababa adda addaan funyaan isaanii cufatee karaa afaanii qilleensa fudhatanii baasu ta'e hidhiin akka gogu taasisuu mala. Kanammoo kan fidan egaa wantoota funyaan cufan hundumaan utaalloo dabalatee wanta adda addaa funyaan cufnaan karaa afaanii qilleensa fudhataanaan hidhiin akkas ta'uu danda'a. Sadaffaan dheekkamuu gogaa yookaan reaction to allergy kan jennudha. Yeroo wantoonni akka looshinii fi kireemii adda addaa kan qaamatti dibamnu yookaan dibnu akkasumas haadholiin yeroo chaappistikii itti dibatanii daa'ima dhungatan hidhii irra dhungatan gogaan hidhii isaanii dheekkamee akkas ta'uu danda'a. Wanti biroon kan kana fidu jijjiiramuu haala qilleensaadha. Fluctuation in the weather. Haalli qilleensaa kan jijjiiramu yoo ta'e gogaan daa'immanii jijjiirama qilleensaa kan dandamachuu hin danda'u akka nama guddaa waan ta'eef hidhiin isaanii akka kanaan goguu danda'a. Garbiroon hidhii xuuxuudha yookaan saaking or leaking of the lips kan jennu. Hidhii xuuxuu arraba gad baasanii hidhii arraabuu akkasumas wantoota akka haadha buddeenaa yookaan injeraa naatii jedhamu sana xuuxaa'uu yoo ta'e hidhiin isaanii akkas ta'uu danda'a. Garbiroon infekshiniin vaayireesota tokkoon tokkoon dhufu yoo isaan qabatedha. Viral infections. Yeroo infekshiniin vaayireesotaan dhufu isaan qabatu hidhiin isaanii goguun dabalata. Mallattoon kanneen akka ho'inni qaamaa dabaluu, amala dhabuu, gororuu, fedhiin harma hodhuu irrachuu kan kana fakkaatan ni jiraatu. Mee gara furmaataa immoo adeemu. Furmaanni maadha kan jedhu. Inni jalqabaan aannanuma harma haadhaadhaan haati yeroo harma hoosistu harma ishee xiqqoo afaan daa'imaa keessaa baastee xiqqoo hidhiitti cobsuudhaan fiixee harmaa hidhii daa'imaa waliin geessi. Aannan harma haadhaa hidhii daa'imaa ni laaffisa akkasumas wanta kana fayyisuu qaba waan ta'eef xinnoo itti cobsuudhaan quba isheedhaan yookaan fiixee harma isheedhaan itti dibde jechuudha. Garbiroon vaaziliinii dibuudha. Vaaziliiniin ni laaffisa. Kun egaa hunduu keenya beekna. Vaaziliinii quba keenyaan afaan daa'imaatti dibuu. Akkasumas muraa dabaaqulaa yookaan muraa buqqee xiqqoo ishee murree hidhii daa'imaatti daqiiqaa muraasaaf qabu. Muraa dabaaqulaa kana jiidhinas qaba. Dilallas waan ta'eef akka wanti kun fayyuu godha waan ta'eef xiqqoo ishee murree irra kaa'u. Daqiiqaa 2-3 erga keenya booda irraa kaasuu. Garbiroon mata jaboo yookaan aajjaa. Mata jaboo yookaan aajjaa daakuun erga daaknee booda bishaan xiqqoodhaan jiisnee hidhii daa'imaatti dibuun daqiiqaa 5 booda suuta irraa haquu. Dabalataanis yeroo daa'imman hidhiin isaanii akkas ta'u kan nuti gochuu hin qabne immoo jiru. Yeroo kana hanga danda'ametti akka isaan hidhii hin xuuxne taasisuu, nyaata baay'ee mi'aawoo fi asiidawaa ta'an akka isaan xiqqeessan taasisuu fi dibata adda addaa hidhii daa'imaa tuqsiisuu dhiisuu qabna. Kana goonaan egaa hedduun isaanii ni dhiisaa ofuma isaanii bada jechuudha.
Yoom immoo kan mana yaalaa geessuu qabnu wanti kuni yoomi kan nu yaachise mana yaalaa geessuu qabnu kan jedhu ilaalle yoo baay'ee yeroo dheeraaf ture ji'a 2-3 fa'aa ture. Dabalataanis mallattoolee dabalataa kanneen akka ho'inni qaamaa dabaluu, harma hodhuu diduu, mallattoolee biroo yoo jiraatan mana yaalaa geessuu barbaachisa. Takka takka yeroo dheeraa yeroo turu ji'a 2-3 yoo ture vaayitaamin E'n baay'atee ta'uu danda'a, dhibee kaawusaatii diizii jedhamu ta'uu danda'a. Mallattoo dabalataa yoo qabaate yookaan yeroo dheeraa yoo ture mana yaalaa geessu. Dabalataanis yoo kan dhiigu ta'e, hin dhiiga yoo ta'e, mallattoo infekshinii kan qabu yoo ta'e, nyaata yoo didan qaamni gubaa yoo ta'e mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.